Miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko meeshaa guutuun WBO'tti harka kennachuun ifoome. Gabaasa qindaa'e Jaalbooree Addunyaa. Agayya 2026 miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa guutuun godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda Ashunfaa irraa WBO zoon lixaatti harka kennachuun ibsamee jira. Miseensi loltuu murna faashistii Biltsiginnaa duraanii kun gama meeshaatiin qawwee AKM Turkii tokko rasaasa 232 hidhannoo tokkoo fi F1 lama qabachuun gaachana sabaa WBO'tti harka kennatee jira. Loltuun dirqiin waraana keessa seenuun yeroo ammaa bahe kunis lubbuu isaa baraarfachuu fi harka kennachuun gammachuu guddaa isaa ta'uu dabaluun ibsee jira. Hiriyoota isaa mooraa diinaatti afaniinis dirqamaan lola keessa galuun keessan duras gaarii hin turre jireenya keessan filachuun cubbuu yookiis aanii miti lubbuu keessan gatii qaba carraa nagaan keessaa boo argattanitti fayyadama yeroon WBO'tti dabalamaa jechuun ergaa dabarseefii jira. Jijjiirraa caasaalee hojiitiin mooraan Biltsiginnaa jeeqamaa jiraachuu odeessa keessoo isaanii nu qaqqabee addeesse. Dhalfa lammii dabalata qaba. Hojjettoonni qonnaa murna faayistii PP kan sektara qonnaa irra turuun baadiyyaatti qacaramanii waraana waliin dirqama bobbaafamaa turan yeroo ammaa magaalaa qofaatti akka hojjetan ajajni darbaa jiraachuun odeeffannoon keessoo sirna Biltsiginnaa irraa irraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee foomseera. Namoonni baadiyyaatti bobbaafamaa turuun WBO'n mooraa isaanii buqqisee magaalaatti deebi'an kunneenis baay'inaan 10 kan ta'an sektara qonnaa qofaarraa jijjiirraan akka magaalaatti bobba'an kan himan kanneen magaalaa ana irraa hojjechaa turan ammoo baay'inaan 13 gara baadiyyaatti sochii sakatta'an loltoota waliin akka taasisan himu. Gochaan ajaja cimaa kunis irra jireessaan aanaa lixa Wallaggaa Qilxukaarraa Lataa Sibuu, Mana Sibuu fi kanneen birootti jalqabaa kan jiru hoggaa ta'u yeroo ammaa kana haalli kun daran wal shakkii keessoo PP'tti uumuu dubbatu. Bu'uuruma kana hordofee caasaaleen Biltsiginnaa keessaa baduun walidhuu fi hariiroo WBO qabduun gidiraa walirraa hangaa jiraachuun ibsameera. Aanaa Jalduu keessatti jiraatan mooraa leenjii Impaayeritti turan miliquun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaalchiksaa Sirnaa. Godina lixa Shaggar aanaa Jalduu bulchiinsa magaalaa Hincinni keessatti hawaasni gandoota aanichaa irraa humnaan qabamuun mooraa leenjii sirnichaa turan hedduun miliquu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti qonnaan bultoota, dargaggootaa fi harmootii baay'inaan 200 ta'uun leenji'aa turan keessaa 160 ol miliqanii mooricha keessaa baduu ifoomsaniiru. Murni Biltsiginnaa raafama hamaa Impaayeratti mudate irraa ka'uun ergamtoota isaaf ajaja kennee qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun Impaayera jigayin oolle tiksuuf jecha ilmaan Oromoo kumaatamaan lakka'aman dirqamsiisuun humnaan qabanii gara leenjii waraanaatti geessuun ficcisiisaa jiraachuun ni beekama. Koreen hawaasaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan WBO'tiin durfamuu dabballoota hawaasaaf haala yeroo irratti leenjii kennaa turuu beeksise. Shaalaqaa Fanfayyeeraa waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessatti haala yeroo irratti hawaasa bal'aa waliin marii geggeessaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, tibba kana ammoo koreen hawaasaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa WBO'tiin hoogganamu dabballoota hawaasaa naamusaa fi dandeettii qaban humna ittisaa keessaa fuudhuun godina lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee gandaa guddina biyyaa keessatti guyyoota hedduuf leenjii gahaa kennaafi akka ture beeksise. Leenjiin kunis gaafa Agayyaa 17 eegalee hanga guyyaa irraatti geggeeffamaa akka ture kan ibse koreen kun dhimmoota kanneen akka seenaa uummata Oromoo, sagantaa siyaasaa, heera dhaabaa, kaayyoo naamusaa fi barnoota dabballummaa irratti barnoota gahaa ta'e barsiisaa turuu ifoomseera. Kana malees haala yeroo Impaayerattiin keessa jirtu irratti marii bal'aa geggeessuun egereen qabsoo bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin akka qabsoon sabichaa finiinuun galma ga'uu akka danda'u irratti leenjii ajaa'ibsiisaa kennaa fi akka tures arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dhumarrattis irbuu isaanii haaromfachuun dirqama qabsoo gama maraan itti kenname ba'achuuf bakka irraa dhufanitti akka deebi'an kan ibse koreen kun ammallee uummanni Oromoo bakka jiru mara wal ijaaree tokkummaadhaan falmaa dhooftuu geggeessuun biyya mataa isaa ijaarrachuu qabaa jechuunis dhaamsa Oromummaa dabarfataniiru. Israa'el haleellaa qilleensaa halkan tokkootiin kibba Libaanos irratti xiyyeeffatte. Guutuu gabaasa kanaaf
jalwabii biyyaa. Israa'el haleellaa qilleensaa fi haleellaa halkan tokkotti walitti fufinsaan guutummaa Libaanos keessatti raawwachuu ishee miidiyaaleen mootummaa Libaanos jimaata kaleessaa gabaasan. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa biyyattii yookaan Naashinaal Niwus Ejensiin akka jedhetti jeettiiwwan Israa'el akka sa'aatii biyyattii ganama sa'aatii 2 booda yookaan kamisa GMT 23 irratti magaalaa Mansuurii kan rukutan yoo ta'u, dho'iinsi cimaan walitti fufinsaan naannoo sanatti mudachuu isaas kan gabaafameera. Dho'iinsi kun dabalataan gandootaa fi magaalota kibba Libaanos hedduu keessatti dhaga'ameera. Humnoonni Israa'el aanaa bintii Jibe'yiil magaalota Adataa fi Altirii keessattis dho'iinsa raawwachuu isaanii ejensichi beekseera. Israa'el halkan tokkotti magaalaa Xiirosii fi gandootaa fi magaalota naannoo ishee jiran irrattis haleellaa qilleensaa fakkeessaa raawwatteetti. Addatti haleellaan qilleensaa Israa'el walitti aansuun Tulluu Alii, Altaa'er qarqara Nabatiyyee, Alfawaaqaa akkasumas naannoo Tulluu Dabshaa fi Dawahaat Tifaar Reemaan irratti xiyyeeffate. Haleellaan kun dhukaasa meeshaa waraanaa Israa'el kan Tulluu Alii Altaa'ir irrattis xiyyeeffate waliin kan raawwatame ta'uu Naashinaal Niwus Ejensiin beekseera. Hidhattoonni maafiyaa PP aanaa shanan dhuggootti jiraattota saamuu ammeessan jaalutubaa qabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Lixaa Harargee aanaa shanan dhuggoo Araddaa Gabbis ganda Qo'ee jedhamu keessatti kaabinoonni bilxiginnaa maqaa mana barumsaa isiniif ijaarsiisna jedhuun jiraattota hunda irraa qarshii 5,500 afaan qabuutti gargaaramuun saamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni gandichaa dubbisnee har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti kaabinoonni sirnichaa namoota kaffaltii gaafataman dhaban irratti hiraarsa adda addaa irratti raawwachuun kaffalchiisaa jiraachuu dubbatu. Guutummaa Oromiyaa cufa keessatti hawaasa qaala'insa jireenyaa fi kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne guyyaa guyyaan jaleewwan sirnichaa gaafataniin rakkoon diinagdee hamaa hawaasa Oromoo kan mudate yoo ta'u, namoonni kaffaltii gaafataman dhaban immoo maqaan adda addaa itti moggaafame hidhaatti darbatamuu, saamamuu, qe'ee irraa ari'amuu, ajjeefamuu fi reebichaan qaama laalessaa jiraachuun ni beekama. Dargaggoonni aanaa Booraa keessatti leenjii dirqamaaf murna faashistii bilxiginnaan guuramaa turan harkaa bittinnaa'uun himame. Jaalmurtii haqaa waan qindeeffate qaba. Godina Ba'aa Shaggar aanaa Booraa magaalaa Botee jedhamtu keessatti hagayya 20 bara 2026 galgala dargaggoonni dirqamaan leenjii waraanaaf lukkeelee ergamtoota murna bilxiginnaatiin funaanamaa turan fedhii isaanii malee waan ukkaanfamaniif lola deemnus dhumaatiin keenya waan hin oolleedha jechuun lubbuu ofiitti murteessanii harkaa bittinnaa'u jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoonni kunneen guyyaa gabaa fi yeroo adda addaatti guyyaa guyyaan iddoolee hojii dhuunfaa isaanii fi manneen barnootaa isaanii irraa ugguramuun kan funaanamaa turan yommuu ta'u, abdii egereen jireenya fuuldura isaanii dukkanaa jiraachuu hubachuun osoo baqannuu rasaasaan duunuuf wayya jechuun akka harca'an jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Yeroo harka harca'uun dargaggootaa kun geggeeffamu waraanni tiksitoota teessuma aangoo abbaa irree Abiy Ahmad dhukaasa hedduu akkuma dirree lolaa irratti lolamaa jiru fakkeessanii itti dhukaasuun ijoollee kanneen keessaa kan ajjeefamanii fi madaa'anillee danuu akka jiran jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Gareen lubbuu ilmaan hiyyeessaa diraamaa siyaasaa hojjechaa jiru bilxiginnaan abdii kutannaa fi sodaa kufaatii sirna nama nyaataa isaanii irra gahaa jiru jalaa baraaruuf Oromiyaa guutuu keessatti seera waraana idil addunyaa cabsuun ijoollee xixiqqoo umurii 18 gadii fi fayyummaa nama leenjii barbaadan sana osoo hin mirkaneessin jumlaan dirqamaan leenjiitti guuraa akka jiran beekamaadha. Saamichaa fi leenjii dirqamaaf uummata jumulaan ukkaamsuun aanaa dirree xiyyaaraa keessatti argamtoota bilxiginnaan jabaatee itti fufe. Jaalurgufaa diinaa waan qindeeffate qaba. Baha Oromiyaa godina Harargee baha magaalaa Harar aanaa dirree xiyyaaraa Araddaa Muxii keessatti hagayya 20 bara 2026 ergamtoota lukkeelee bilxiginnaatiin leenjii dirqamaatiif uummata jumlaan ukkaamsaa jiraachuu maddeen araddichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen odeeffannoo ONN itti himanitti uummata qaala'insa jireenyaatiin jiru harkaa gara afaanii jiraachuun dararama keessa jiraatan walgahii ba'aa jechuun walitti qabanii jaarsaa fi jaartii xiqqaa fi guddaa jedhanii osoo addaan hin baasin jumlaan konkolaataa fiduun itti guuranii fuudhanii deemuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Lukkeeleen bilxiginnaa adda durummaan maallaqa qarshii 3,000 hanga 5,000 fudhachuun basaasummaaf bobba'anii uummata kana kanneen manatti hafanillee keessa naanna'uun funaansisaa turan kanneen maqaan isaanii nu qaqqabee jiru.
Bulchaa Araddaa Mutii nama maqaan isaa Maammee Zakkoo jedhamu. Adilee Ibraahim Yuuyyaa Mahammad Abdurrahmaan Shaanqoo yookaan Doozar. Afandii Mahammad Ibraahim yookaan Bashannanaa kanneen jedhaman ta'uu maddeen dabaluun addeessaniiru. Duula lolaa kallattii hedduu sabaa fi sablammoota biyyattii keessa jiraniin itti banamuun teessuma barcuma aangoo isaanii jalatti raasaa jiru injifachuuf murni bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo duula lola isaaniin ilaallannetti hirmaachisuuf garmalee ukkaamsaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanaa mana Sibuu keessatti jala deemtonni bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachaa turan hojii fi itti gaafatamummaa isaanii irraa ari'atamaa jiraachuun himame. Jaalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti kaabinoonni biltsiginnaa maqaan isaanii Gabbisaa Hirphaa itti gaafatamaa paartii bulchiinsa magaalaa Mandii, Mashashaa Zawudee itti gaafatamaa paartii aanaa mana Sibuu kan ture, Basha'aa Kifiluu itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa kan ture itti gaafatamummaa fi hojii isaanii irraa ari'atamuu isaanii jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko tokko ONM'if akka himanitti kaabinoonni kunneen itti gaafatamummaa barcuma aangoo siyaasaa bara bulchiinsa wayyaanee irraa kaasee hanga ammaatti hojjechaa jiraachuu isaanii himanii qabeenya ilmaan hiyyeessaa guurrachaa turan kanaan magaalota Oromiyaa gurguddoo kanneen akka Naqamtee fi Shaggar keessatti gamoowwanii fi konkolaattota dhuunfaa isaanii bitatanii akka jiran ibsaniiru. Magaalichumaa keessatti sirna dhableeyyiin ergamtoota biltsiginnaa hawaasa magaalicha keessa jiraatan irraa maqaa gibira funaanuu jedhu da'eeffachuun mana rifeensaa shamarranii irraa qarshii 64,000 ol, maashina uffataa xixiqqaa kanneen akka dooniyaa hodhu irraa qarshii 80,000 ol, mana hojii mukaa fi sibiilaa irraa qarshii 150 ol, hoteelota irraa hanga qarshii miliyoona 80 irratti murteessuun kaan cufsiisa, kaan irraa dhuunfachuun hawaasa bal'aa hiyyummaatti hambisanii galii dhuunfaa isaanii fi kan sirnichaa gochuu himanii yeroo ammaa kana hawaasni bal'aan akkatti himatuu fi eenyutti akka iyyatu wallaaluun maraamartoo siyaasaa biltsiginnaa fi kan jireenya isaanii keessa akka jiran dabaluun ONM'tti himaniiru. Murni saamtota biltsiginnaa maqaa hawaasa bal'aan barcuma aangoo siyaasa isaaniin yakka saamichaa fi ajjechaa raawwatan fuula seeraatti dhiyeessuun hafee hawaasicha bulchaa jirraa kan ofiin jedhan burjaajessuuf akka waan aangoo irraa buusanii fakkeessuun waajjira hojii fi itti gaafatamummaa isaanii jijjiiruun beela'aa duubaan dhufuuf karra saaqaa turuu fi ammas raawwachuun saamicha ammayyaa isaanii cimsanii akka itti fufanii jiran beekamee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Erdogaan Turkii abbaa irree farra Yihuudotaa jechuun waaman jalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Biiniyaamin Netanyaa'u jimaata kaleessaa pirezidaantii Turkii Reesiip Taayib Erdogaan abbaa irree farra Yihuudotaa jechuun Israa'el yaaliiwwan Turkiin naannicha tasgabbii dhabsiisuuf gootu irratti humnaan tarkaanfii fudhachuu akka itti fuftu dhaadateera. Kunis kan ta'e Siiriyaan Israa'el buufata xiyyaaraa kaaba biyyattii daangaa Turkii irraa fageenya gabaabaa fagaatee argamu irratti boombii darbachuu ishee ergaa himattee guyyoota muraasa booda yoo ta'u booda irra Netanyaa'uun haleellaa kana callisee beekseera. Netanyaa'uun Turkiin bakka waraanaa achitti hundeessuuf akka barbaaddu dubbatanii turan. Turkiin garuu daawwannaa bakka sanatti akka hin goone haaltee jirti. Akkasumas Turkiin jimaata kaleessaa Netanyaa'uuf ajaja hidhaa idil-addunyaa akka gaafatte beeksuu hordofee duguggaa sanyii Israa'el doonii gargaarsa Gaazaaf taasiftuu addaan kutuun walqabatee himachuu ishee hordofeeti. Israa'el yeroo dheeraaf fakkeessummaa Turkiin ittiin tolle. Erdogaan abbaa irree farra Yihuudotaa kan Kurdoota duguugaa jaarmiyaa shororkeessummaa maas kan deggeru ummata ofii kan cunqursuudha jechuun waajjirri Netanyaa'u ibsa kenneen beekseera. Itti dabaluudhaanis Israa'el yaalii Turkiin naannicha tasgabbii dhabsiisuuf gootuu fi balaa nageenya ishee irra ga'u kamiyyuu irratti humnaan tarkaanfii fudhachuu itti fuftii jedheera. Kibxata darbee Siiriyaan Israa'el buufata xiyyaaraa waraanaa ittiin fayyadamnee naannoo magaalaa kaabadiyaa Aleeppootti argamu kan yeroo waraana biyya keessaa miidhamee fi bara 2012 irraa eegalee tajaajila ala ta'ee rukutte jechuun himatteetti. Israa'el jilli waraanaa Turkii dhiyeenya kana bakka kana daawwateera jetteetti. Hordoffiin waraana Siiriyaa qaama tattaaffii buufata kana deebisee hojiitti galchuuf taasifamaa jiru ta'uu ibsiteetti. Kamisa darbee Turkiin buufata kana keessatti waraanni akka hin jirre haaluun abbaa biyyummaa Siiriyaa kutannoodhaan deggeruu akka itti fuftu dhaadatteetti. Ibsa afaan Ingiliffaa jimaata kaleessaa kenneen waajjirri Netanyaa'u Erdogaan weerara Israa'el irratti raawwatu karaa Siiriyaatti dheeressuuf barbaada jechuun himateera.